Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadhaa. Kiliik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaata kanatti aansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Hagayya 17/2016 guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 600 dhaabuun ashaaraa keenya haa keenyu jedhaniiru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniin. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ergaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin har'a dabarsaniin hagayya 17/2016 guyyaa tokkotti biqiltuu miliyoona 600 dhaabuun ashaaraa keenya haa keewwannu jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Qalbii tokkoon waliin taane ashaaraa keenya haa keenyu waliyyoo taane kanaa oliyyuu ni dandeenya jedhaniiru muummichi ministeeraa. Geessonni biqiltuu 20 ol guddattoonni ammoo biqiltuu 10 ol dhaabuun jaalala biyyaaf qabnu kennaa dhaloota iddoo isaaf malutti haa kenninu jedhaniiru Dr. Abiy. Egaa hagayyi 17 jimaata torban har'aarra oola waan ta'eef hawaasni marti hojii biqiltuu dhaabuu kanarratti guutummaatti ni hirmaata jedhameeti eegama. Odeeffannoo birootiin jilli pireezidaantii Shimallis Abdiisaatiin durfamu har'a godina Arsiitti misooma qonnaa daawwateera. Hojiiwwan misoomaa qonnaa damee adda addaatiin daawwatamaa jiru gareen pireezidaantii Shimallisiin hoogganamee daawwateera. Hojiiwwan sagantaa maaddii guutuu milkeessuudhaaf hojjetamaa jiran maal akka fakkaatan kan ilaalaman akka ta'e beekameera. Egaa jilli pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfame godinaalee Arsiitti egaa kan daawwannaa gaggeessaa jiru kaleessarraa eegaleeti. Akkatuma kanaan godina Arsiitti kaleessa qamadii kilaasteraan misoomee daawwateera. Qonnaan bultoonni qamadii misoomsaa jiran akka kunuunsaa jirus ilaalameera. OBN akka gabaasetti kilaasteraan misoomsuun keenya bu'aa olaanaa nu buuseera jedhaniiru qonnaan bultoonni yaada kennaniin. Daawwannaa kaleessa gaggeeffame ilaalchisuudhaan pireezidaantii Shimallis ergaa dabarsaniiru. Godina Arsii lixaatti qaari'uudhaan qe'ee fi ooyiruu hawaasa keenyaa keessatti argamne miraa fi gaaffii isaa arga dhageettiin qalbeeffataa meeshaa misoomaa keenya kan ta'an inisheetivootaa fi pirojektoota hojjetamaa jiraniin jijjiirama dhufaa jiru madaalaa hanqinaa fi cimina jiran adda baasaa to'achaa akkasumas ammoo muuxannoo babal'isuu qabu si'achiisuun kallattii hojii itti aanu gumeessaa jirraa jedhaniiru pireezidaantii Shimallis ergaa dabarsaniin. Daawwannaa magaalaa fi aanaa Shaashamannee, magaalaa Kofalee, magaalaa fi aanaa Dodolaa akkasumas aanaa Gadab Asaasaatti argamuudhaan taasifneen godinichatti inisheetivii qonnaa akka boloqqee, alergii, qamadii, horsiisa looniitiin hojii jajjabeessaan kan hojjetamaa jiru ta'uu agarreerraa jedhan. Haa ta'utii carraawwan misoomaa babal'aa leecalloo qamadii fi haala qilleensaa mijataa godinichi qabu qixa barbaadamuun hooggannaan bu'aa kana caalu yeroo gabaabaa keessatti argamsiisuun ni danda'amas jedhan. Walumaa galatti humni sochii misoomaa godinichaa jajjabeessaadha. Kaka'umsii fi abdiin inni nurratti qabu amanamtummaa fi aantummaa olaanaadhaan akka hojjennuuf hamilee fi annisaa imala badhaadhinaa kan nuuf ta'udha jechuudhaan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin dhaamaniiru. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa daawwannaa guyyaa irraa gaggeeffame ilaalchisuunis ergaa dabarsaniiru. Daawwannaa misooma idilee akkasumas hordoffii piroojektootaa fi inisheetivootaa guutuu Oromiyaatti taasisaa jirru cimsuudhaan hawaasa keenya waliin bobbaanee dachee eebbifamtuu burqaa shaampiyoonotaa lafa qilleensi ishee ayyaana dursummaa laatu godina Arsiitti argamneerra jedhaniiru pireezidaantii Shimallis ergaa dabarsan kanaan. Arsiin lafa gaarreen hurrii sammiitti hirkatan faana ijoollee ishee
fiiguuf dadhabbii hin beekneen kabaja biyyaaf aarsaa dhaqqabsiifte. Kallacha jabinaa Oromiyaa ulfina faajjii biyyaa lafti galaana atileetotaan beekamtu kun galaana aannanii fi midhaaniitis jedhan pirezidaantichi. Daawwannaa keenya har'aatiin aanaa fi magaalaa Boqqojjii, aanaalee Limmoo fi Bilbiloo akkasumas Digaluu fi Xiijjootti argamuudhaan kilaastara qamadii, horsiisa loonii, mala namaan diqaalomsu, warshaa aannanii yuuneenii, qonnaan bultoota akkasumas ammoo pirojektoota garaagaraa magaalaa Asallaa ilaalleerraa jedhan obbo Shimallis. Godinni Arsii armaan duratti lafa ummata hojii irratti nuffii hin beekne akkasumas godina oomishaan naannoo keenya fuulduratti fidaa turedha. Haa ta'uutii sababa aadaa qusannaa gadi aanaa jirurraa kan ka'e diinagdee jabaa ijaaruu hin dandeenye. Carraa kanaan hooggansii fi hawaasni godinichaa aadaa qusannaa cimaa uumuun diinagdee dorgomaa ijaaruu keessatti gahee keessan akka baatan isiniif dhaamuun barbaadaa jedhaniiru. Hojiin misoomaa magaalaa Asallaa akka jalqabbiitti gaarii ta'ullee fayyadamtummaa uummata magaalichaa mirkaneessuudhaaf inisheetivoota magaalaa fi sochii misooma magaalaa waliigalaa irratti ammas halkanii fi guyyaa hojjechuun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Akka waliigalaatti hojiin inisheetivoota babal'isuu fi idileessuu akkasumas magaalomsuu keessumaa ogummaa babal'isuu xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuu qaba. Dhumarrattis simannaa ho'aa uummanni godina Arsii Lixaa fi godina Arsii nuuf taasiseef maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ulfinan qabuun ibsuu barbaadaa jedhaniiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kuni kana nuti jiru jilli Abiyyaayii caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahaamaniin durfame godina Buunoo Baddalee aanaa Cawwaaqaatti misooma ruuzii daawwateera. Oromiyaatti inisheetivii misooma ruuziitiin bara darbe lafa hektaara miiliyoona tokko ol misoomsuudhaan oomishni kuntaallee miiliyoonni 38 caalu argameera. Baranas lafa hektaara miiliyoona tokkoo fi 500,000 misoomsuudhaan oomisha kuntaala miiliyoona 63 argachuudhaaf kunuunsi midhaanii taasifamaa akka jiru beekameera. Maashinni ruuzii calleessuu 37 godinaalee oomisha ruuzii bal'inaan oomishaa jiraniif kennamuu odeeffannoon biiroo qonnaa Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Waan hordoftaniif galatoomaa. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf egaa laayik, sabskiraayib, sheer gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'aa nagaatti.